Balaa tiraafikaa hir'isuuf walta'iinsa abbootii qabeenyaa wirtuuwwan leenjii seera kabachiiftota jaarsolii biyyaa abbootii amantii fi abbootii gadaatiin jabeeffamuu akka qabu ministeerri geejjibaaf loojistikii ibse. Waltajjiin sochii nageenya karaaf geejjibaa irratti xiyyeeffate rincica keennaan darbuun lubbuu lammiilee haa dhaabbatu hawaasni nagaan bakka fedhe akka ga'u of eeggannoodhaan haa konkolaachifnu mata duree jedhuun Adaamaa galma abbaa gadaatti gaggeeffameera. Waltajjicha irratti jaarsoleen biyyaa abbootiin gadaa abbootiin amantii qaamolee seera kabachiisanii fi dursitoonni seektara geejjibaaf hooggantoonni hojii hirmaataniiru. Ministeerri geejjibaaf loojistikii Dr. Alamuu Simee waltajjii kanarratti akka ibsanitti konkolaattonni biyya keenyatti lakkoofsaan hagoo ta'aniyyuu rakkinoota teeknikaatii fi ofoollaa konkolaachiftootaa irraa ka'uun balaan tiraafikaa olaanatu gayaara jedhan. Balaawwan kana keessaa parsentii 82 ol kan ta'u rakkina konkolaachisaatii fi teeknikaatiin kan ga'u ta'uu dubbatanii rakkinicha furuuf dhaabbilee leenjii konkolaachiftootaa sakatta'insa nageenya konkolaatichaa irratti humna qabnu hundaan hojjechuu qabnaa jedhan. የማሽከርከር ብቃት ሳይኖረው ወይ ሳይኖራት መንጃ ፈቃድ መውሰድ Balaawwan konkolaataa sababoota fidan keessaa tokkoffaan ga'umsa konkolaachisummaa osoo hin qabaatiin eeyyama fudhachuun konkolaataa oofuu yaaluudha. Kun ammoo otuma oofuu danda'anuu maal na dhibdeedhaan gara jabinaan seera cabsuudhaan kan dhufuu danda'anidha. Lammaffaan rakkina hanqina sakatta'insa teeknikaa konkolaatichaatiin kan dhufu ta'a. Sababa ida'ama kanniin lamaaniitiin balaan konkolaataa dhibbeentaan 82 kan ga'uudha. Dhaabbileen leenjii konkolaachisummaa ga'umsa konkolaachiftootaa osoo hin mirkaneeffanne eeyyama kennuu isaaniitiin konkolaachiftonni hanqina ga'umsaatiif amala gaarii qaban heddummaachuu isaaniitiin rakkoon kun fuulduraafillee yaaddoo akka ta'e eeran. Sababbiin qophiin kun itti barbaachiseef abbootiin qabeenyaa dhaabbileen leenjii qaamolee seeraa jaarsolee biyyaa abbootii amantii fi abbootii gadaa hunda qaama furmaataa taasisuuf yaadameeti jedhaniiru. ግንዛቤ ክፍተት ለመሙላት በየደረጃው ያለ የመንግስት ኃላፊዎች hanqina hubannaa kana hambisuuf jecha qaamolee mootummaa jaarsolee biyyaa abbootii gadaa abbootii amantaa namoota siyaasaa aktiivistoota atileetota qeerroof qarree walumaa galatti lammiileen biyyaa hundi balaa osoo furmaata qabu rakkoo namoota konkolaachisaniif akkasuma teeknikaaf jecha lubbuu baduuf qabeenya manca'u hambisuun hunduma keenyarraa waan eeggamudha. Hojii raawwachiisaan nageenyaa daandii fandii madin obbo Jamaal Abbaasoo geejjiba nageenyi isaa mirkanaa'e tajaajilamtoota dhiyeessuun kan danda'amu qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi qaama furmaataa yoo ta'an qofa jedhan. ዛሬ አንድ ነገር እንወስናለን ብዬ ገምታለሁ. har'a waan tokko inuma murteessina jedheen tilmaama. Lammii keenya baraaruu kan qabnu numatu qollifannaa adda addaatiin uummata fixaa jira. Akkuma qorannoo mirkaneessutti balaa dhibbeentaa 68 rakkoolee konkolaachiftootatiin kan uumamanidha. Dhibbeentaan 14 ammoo rakkoowwan teeknika konkolaataati. Kun hundi yoo walitti dhaamu sababbiin dhumiitii uummataa dhibbeentaa 80 ol rakkoolee qaamota lameen kanneenitiin jedha. Biyyattii keessa naannaa konkolaattota miliyoona 1.4 jira kan jedhan obbo Jamaal biyya kanatti konkolaattonni baay'inaan hagoo ta'an kan jiran ta'ullee balaan tiraafikaa keessummeessuu irra jiru garuu guddaadha jedhan. Waltajjichaaf qorannoo yaada ka'umsa mariif ta'u kan dhiyeessan gaggeessaan barnootaaf ga'umsa humna raawwachiisaa fandii dandamannaa fi nageenya daandii obbo Yohaan Lammaa akka jedhanitti baruma 2015 qofatti hanqina ga'umsa konkolaachisaatiin namoonni 3,577 lubbuu isaanii kan dhaban yoo ta'u namoota 10,000 olirraa immoo balaa cimaaf salphaan dhaqqabee ture jedhan. በአሳለፍናቸው 5 እና 6 ዓመታት ውስጥ በሰዎች ከ20 ሺህ በላይ የሆኑ ንጹሃን ዜጎቻችንን በመንገድ ትራፊክ አደጋ ምክንያት አጥተናቸዋል። akkuma qorannicha keessatti mul'ate waggoottan darban 5 fi 6 keessatti lammiilee nagaa 20 ol ta'an balaa konkolaataatiin dhabneerra. Namoonni kunniin kaayyoo kan qaban jireenya kan qaban maatii kan qaban biyya geggeessuu kan danda'anii fi kaayyoo hedduu kan qaban ta'anillee balaa oolchuun danda'amuun dhumaniiru. Lammiileen 50 ol ta'anis waggootuma jedhame kana keessa balaa ciccimaaf sasalphaadhaaf nu jalaa saaxilamaniiru. Balaawwan kunneen yeroo tokko du'a kan nama hawwisiisanidha. Sababni isaas namoonni ji'oota 2-3 oliif of beekuullee hin danda'ani. Achumaanis dhibee umurii guutuu baatanis itti fufuuf dirqamu. Karaa biraatiin immoo qabeenya qarshii miiliyoonotatti lakkaawamu sababa kanaan dhabaa jirra. Umriin konkolaachiftota balaa dhaqqabsiisanii yoo ilaalamu waggaa 18 hanga 30 kan ta'anidha kan jedhan obbo Yohaan kanneen keessaa lakkoofsa guddaa kan qaban konkolaachiftota dhiiraa ta'uus himaniiru.
rakkoo akka biyyaatti yaaddoo ta'e kana furuufis leenjii hanqinnoota bulchiinsa sakatta'insa konkolaataa akkasumas nageenya daandii irraa mul'atu qulqulleessuun akka barbaachisus kaasan.